Amin. Amin. Obi pada tadi baru bi. Mari ke di kabde. Sige anyan. Anyan udah waktu tak kayaknya. Timati amma kas go ni fidan jirasa finna lala kas go kakkala ni fidan. Antalu kakak mainan di corner rina pakata dulu. Corner yang kita beta bo? Fonarre adi. Ya sutte. Do akau? Fonarre ani gafatti mazariki. Tokko waraabessatu harree hudduufi baay'ee ciniineedha. Garmalee macuffate keessaa baaseennan Nabi qabee dhadhaatiin dibuudha. Qabee dhadhaatiin guubu qafayyuu maji. Yeroo sanan argeetti maazarii adiidha. Adii. Amma foon adiin akkatti tadarajjee hin jiru mana wanti keessa. Uchi Foon kee adiidha jechuudha. Nyaata gaa. Nyaata jirra nyaata. Ani garuu timaatimii dheedhii nyaadhee beekumsa. Dheedhii kun juga lappi dapat. Sun Maal asirratti bishee sunura? ani bisa nyaadhee ofii keessa nyaadha. Asetto tinamera. Jura. Tinamera. Maaliif taanamu garuu ani Yaalala isaan qabu. Kun kok atau Acetto qaba. Intina fakkaatu? Maal maqaan Diimina isaa? nyaachaa irra garuu isaan ikku amma Ketifoo fakkaata. koyo do tay. kitifoo nyaachaa irra isi timaatimiin kitifoo taate. Koyo caalte malee. Ani kok kana maal farratti qaba bar. Hanna. Foon irra'ee. Masumaan waa foon irra'ee foon. Maalidda? Yeroo sana akka amma kana kuma galisee tere. Maalidda? Isaan maal akkasa? Dhibba afur ture. Hinnufu. Bakka isaatti ilma sidi babaakishe. Bakka isaa? Ilmaan dee iddoo maddootti barbaachisa. Maal jechi? Wanti nyaadhu gaa? Dhibba lamaaf raafi. Dhibba lama raafi dhibba afur. Bishaan ishii nyaachaa irra. Dhibba afur gale. Achumaanan. Amma kanaan booda kaawwaasee koo fudhadhee naqee mana kooni kaawwaasee bitadhee fidhee timaatimii koo fudhadhee qurxii koo. Deemsimaan kun bareeda. Lagu. Bulan ini saya dah. Kabulnya. Diimaan ariifudha. Daawwattoota keenya nyaadhaa. Kunoo ilaalkaa. Maal ofumaa fidee ofumaa nyaadha ofii qopheessu seetanii sumani fidee deebisanii naaf kennan. Kana sumani fidee. Dadhabee Nyaattoon taatu. Abba. Kottu nyaat. Maama. Kottu. Sarara jalaan taa'e. Dukkaa fidii. Tinnaa sa'aatii Maafi nyaattanii aannan nagaa. Ana kuma musaa nyaadde bari kosa masasii nyaanna deeni malee. Kunisaan nyaanna. Sa'aatii saddeetitti nyaadde. Maafi nyaanna. Bunna bun. Bunna. Nyaattu jedha nyaadhuriini. Hanna, Doni. Kootaatti sabasabamnee nyaannee kaku. Doni. Yaakaku. Yaakaku bareedu. Hanna nyaatu. Doni. Maanni gurshu biddeen? Biddeen si gurru? Doni. Ay Doni. Caccabsaa isaa hojjedhu fi Maal? nyaatti. Antaa fi diimaa nyaattu. Ana harkaamaan dhugaafi. Dhugas nanti kadhasi. Asuma buma gongee ofastan akka dhagaa maalin godha isaan ofii isaanii hubee la'aniiru fakkaata. Ciisanii nyaatu. Inni fiyadu. Ani nagaa. Bakka deema kaasteellee ergatte malee isaanoo namaa ergaman. Duftee nyaattooti. Kayyo kaku. Kaku kottu nyaadhu. Eessa deemta? Eessa deemta? Maal? Kana ila kanarra taa'iti tap jedhe kun farda dhaba. Dub jedhama asi. Indidde. Dhugaa dhugaa
Antara si agarsiisuan. Antara si agarsiisu. Nama mana? Lima ገብቷል ገብቶበታል Kota kayaknya saya jarakku. Nah juga Bunyi ugum mungkin. mungkin benar gue cuma nafayuti jabanan jiraci mana kok jabanan Jura dia mana? jabanan bakal cewek mau tahu ya mana kamu cara ada mana Ano? abidang kamu mana arure Kita ni aru di ani joko mani faradu fumo kalu faradu. Kasi kala ba? Ngacu. Ya di wendo siya. Bunni nubu aira. Mesir resin me berceko sana ciku di syak. Sangko ngacu lagi mana bari nyetek banyak simbona kasih indulong tiba nama doni sampai tiba dia buta dere iya Larti shura ko mandike Kamera tinggal baru nu pakai si dedalet ti woi. silki ya kamalan bolare YouTube ko afana marfana rabita dati silki bitadda mali fa yobe sasa na ujet Megara kun negara Kenya tojin agenda kejinti gara uma video Kenya. Nah. Mali fakka ama gola ba ma eh adeemsa keessan gidduu kana as arra gola baati jalqaba yaada kanaa natti fidee yeroo baay'ee namni walitti dhiyaatu waan xiqqoodhaan addaan baafama jedhamu fakkeenyaaf waan ani asitti dudubbadhe hunda galee jira biratti haasa'uu qabu maaliif waan dubbii keenya haasaa keenya keessa kan inni jibbuufaa jira kan ittiin tolle jira hunda hin jaallatu mitiira namni kamiyyuu amma sanin haasofne hunda isa biratti haasa'amuu qabu anillee akkasuma lama ta'anis akkaanatti kan biraa haasa'aa oollee hamsaalu biratti haasa'uu qabu namni tokko tokko immoo haasee ka'ee nan qallade isaa kan jedhu jira dubbatee ka'e. nan qoose jechuudha nan qallade jechuudha Nan qoose faa'e. Kan ammaa ta'e Hamzaan asirratti adeemsichi akkamitti nama barsiisuu qaba jettare. Sirruma akkasumatti nama barsiisuu qaba. Sababiin isaa fakkeenyaaf amma gaafa sana yeroo dhuftu waan isaa yookiin kophaatti gadi si waamtee alatti sitti himuu qabdi turte malee waan fakkeenyaaf walitti dhufeenya namaa jeequ waan nama biratti dubbatamuu hin qabne of eeggannoo gochuun gaariidhaan jedhaan. Namni kamiyyuu wanta lama ta'ee wal gaafate sana lamuma ta'ee fixuu qaba. Qaamni sadaffaan gidduu seenuu qabu. Namni biraas dhaga'uu qabu. Amma fakkeenyaaf ani akkana godheera ergan ta'e jiraan hin beeku taanaan akkuma jiraan hin beekne sanatti hafuu qabu waan ani isa dhuskee jechuudha. Karaa nama kamiyyuu inni dhaga'uu qabu. Miteera? Sirriidha. Hanna. Ni dabalataa immoo. Abiddi hin dhaame kottu maal ixaannaa haaraan jiru. Maalli faranna moo qaalluu farannaa? Aaruu qaba ixaannaa aaruu qaba yeroo araara. Ixaannu araarsa yaa waaqa. Tole. Kan biraa immoo waanuma tokko kosh jennaani gadi ba'anii himatti odeessu. Jechuun amma iddoo kanatti gara dhugaasaatti gaafa dhufnu gara goloobuusaatti gaafa dhufnu hiriyaan tokko hiriyaan walitti siqu namni wal jaalatu tokko viidiyoo kanarraan baratanii of eeggannoo akka walii godhachuu qaban akka waliif eeggachuu qaban hiriyaa ta'anii fakkeenyaaf abbaan eebboo waan fe'ee nutti odeessa gammachuu danda'uu danda'a wayin immoo gadduu danda'a jiraan immoo gaafa nutti odeessinu wayin gammachuu dhiisuu isaaf ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Namuma kamiyyuu jireenya nama keessatti hawaasa keessa jiraanna waan ta'eef waanuma hawaasa keessatti ta'u akka diraamatti hojjenne yaa jara keenya malee maallaqa wal gaafannees miti kana bilbilumaan waliin mari'anneet walitti himneet walis yaanneerra wal biratti nu argitanii beektanii kana walitti dhufuudhaaf akkasuma
namoonnis hawaasa keessatti hawaasa Oromoo keessatti jiraannu hawaasuma kam keessatti hoggaa jiraatamu wal barsiisuu qabna miti. Wal barsiisuudha. As keessatti anumti mataan koo waan hedduun baradhe hunduu manoo ishiin hunduu ofii kiyyaa hojjedheyyuu waan baay'ee baradhe. Maaliif amma fakkeenyaaf akka salphaatti fayyoo dhabuu nan danda'a ture jechuudha. Kan mataamichaatti jechuudha miti. Waan xiqqoo tokko amma fakkeenyaaf qarshii nu liqeessine waan akkasiitiin. Namni baay'een kan adda bahu koo waan gurguddaa wal caccabsee jechuma dubbiidhaan nama adda beeku baay'ee. Amma fakkeenyaaf jedheedha kaleessa iyyuu nuyi gadda viidiyoo keessatti namni biddeen fa'aa tokko jechuudha. Anamsaaluun hin jaalanne tokko asumasitti ma biddeen baay'ee gaafa saaris jiru biddeen walirraa fudhannaa turre. Ana biras hin jiru taanan ishii biras hin jiru taanan walirraa fudhannee walirraa liqeeffanneetti wannoo godhaa turre jechuudha. Isan jaalatu amsaan. Yoo isaaf danda'ame wayii mokoroonii illee odoon hojjedhee kenneefi malee nama biratti mana sana akka dhaqeetu biddeen sana namatti ibseetoo fudhatuun barbaadu ture. Achi bakka isaan booda maalan godhe abbichi dhufee fudhataa nan dhaafee dhaqee olii deebisuus nan dhiisa. Kun jechuudha mudannoo nu gurra ta'ee amma kanadha. Akkasuma amma fakkeenyaaf fayyoodhaan walitti sinna jennee waan jecha darbaa tokko dubbadde waan amma walitti anifatti ol dhabuu dandeenya maatiin walirraa fagaachuu danda'a jechuudha. Kun sinuma barsiifna nus irraa baranneerra isinis irraa barattu jenneeti koomantii irratti warri nu arrabsitanis galatoomaa. Maali salootiidha. Saachitti gattee Ixaanni dirqama aasu malee darbattes kasalaa hojii. Ixaana nu aasa. Fiddeessa? Dirqama aaruu qaba jedheedha. Kanaaf jechuudha. Fuula araara. Aarii keenya akka fudhatee deemuufi. Waan aarras hin qabnu waan wallolles hin qabnu. Firaankii akka ta'e baay'ee isaaniitti galeera. Utuma isaanii galee jiru immoo akka namoonni irraa baratanii fi namni baay'ee wal eeggachuu akka qabu jechuudha. Sumsumni walitti bu'a garuu namni wal eeggataa wal faana jiraachuu. Ani jireenya koo keessatti jechuudha. Jireenya koo keessatti kun amsaaluun nama beekadha. Nama si gaddisiisurra ofii kooti gadduu naa wajji. Wayyan nama baay'ee nama dhiphisa bara nama. Nan dhiphadha iddoo nama dhugaa ta'eera ta'e viidiyoo dhiisitoo. Inde itoo siireesii ta'e eenyu viidiyoo hojjeta yaa jamaa namni xis jedhu hin jiru. Achumaan bakka Cecceree afaan dhaabata jechuudha. namni tuma dhugaama ta'e namni hojjetu hin jiru. Fakkeenyaaf utoo ani akka kootti jechuudha nama faanaan hin wallolee qaamaan nama faana wallolee yookaan bilbilaan nama faana wallolee namni sun utoo viidiyoon irratti hojjete siireesii deebiin deebisu. Abadan itumaa dhibba hin odeessin hin deebisu bakka. Kanaaf kanaan hubadhaa. Isinumas hoggaa sun biyya keessatti galtanis hawaasa keessatti galtan warri biyya keessa teessanii dhaggeeffattanis waan hedduu as keessaa hin barattu jennee fudhannaa. Waa'ee gaa'ilaas gaa'ilama fakkeenyaa fi waan amma odeetiin nutti bu'uu akka danda'u maal akka odeetiin akka dhiifamuus danda'amu jechuudha. Kanaaf kanaan akka nuuf hubattanii akka nuuf ilaaltanii Orooko ati eebbu Oroonis illee nu gargaaraa turtee jajjabeessaa turtee asii qabdee achiin qabdee yaa galatoomi viidiyoo tokko dalagdee taatisi. Eebbadhaaf biyyoo tokko buufteetti dhagaa tokko buusaa itti bahe. Innaa akkasidha. Galatooma maalumaafuu horaa bulaa deebbanaa. Aqui tô te fazendo, você tudo te deu, bye bye.